Har'a nuti waliin ilaallu bakka ida'uu kanarraa kaasneeti. Ida'uu kanan tuqna ergasii bakka kanatti jalqabaa kanarratti sheeppota garaagaraa viidiyoo keenya irratti hojjechuu yoo barbaanne bakka ittiin nu gashinu ofumarraa qabachuudha abbichi. Lammaffaan immoo miidiyaa kan jedhudha. Miidiyaan kun immoo bakkoota miimoorii keenya keessaa yookaan istooreejii keenya keessaa edit gochuuf asirratti itti galfannu footoodhaa fi viidiyoo karaa kanaan irratti upload irratti ol godhannee edit godhanne jechuudha. Inni sadaffaan kun immoo audio kan jedhu sagalee record goone yoo jiraate asiin galfachuu fi sound effect karaa kanaan aaditti gochuu dandeenya viidiyoo keenyatti jechuudha. Inni sadaffaan immoo object or element kan jedhudha. Inni kun wantoota afur of keessaa qaba. Inni jalqabaa kaameeraa, nalii fi mpt group element project kan jedhudha. Warreen kana tokko tokkoon viidiyoo biraatiin ilaalla waan ta'eef irraa darba. Template kan jedhu kun immoo wantoota nuti hojjennee dabarsinee viidiyoo nuti hojjennee dabarsine akka templateetti save yoo goone irra ta'e bakka template jedhu kanatti nuuf kuusa jechuudha. Aappichi ofuma isaati yeroo barbaannetti asii deebinee fayyadamuu dandeenya. Amma immoo kun immoo free hand drawing kan jedhudha. Free hand drawing jechuun boca kana tuqxanii wantoota barbaadan iskiriinii irratti akka iskiriiptootti ittiin barreessuu dandeessu quba keessanii jechuudha. Inni taana jiru vector drawing kan jedhudha. Sheeppii garaagaraa mataa keenyaan kaasuu yoo barbaanne vector and drawingidhaan kaasuu dandeenya. Bakki kun immoo tekstidha. Inni kun akkuma beekamu barreeffama sabtaayitilii garaagaraa viidiyoo jalatti barreeffama gashuu yoo barbaanne bakka kanaan galchuu dandeenya jechuudha. Ammaaf gara sheeppii kanatti deebisee iskiriinii irratti sheeppii tokko filadhee wantoota hafan isinitti argisiisa. Sheeppii bakka jedhutti deebina. Erga sheeppiitti deebine keessaa amma fakkeenyaaf sarkiliidhuma tokko yoo naaditti godhe iskiriinii irratti asiin mul'ata jechuudha. Wantoonni kun tokkoon isaanii faayidaa mataa isaanii qabu. Inni kun wantoota gara kana jiru kat godha hin balleessa jechuudha. Waan gara kana jiru wantoota balleessine deebisuuf immoo kanatu deebisuudhaaf nu gargaara. Amma nan deebisa isinitti argisiisuu waan ta'eef. Inni kun immoo laayerii kana sarkilii kana sarara isaa bakka lamatti kutuuf nu gargaara jechuudha. Bakka lamatti kutuudhaaf asiin nu gargaara jechuudha. Kun bakka lamatti kutee jira. Ammas sarkilii keenya hin deebisnaa. Erga deebisnee ammas kana tuqna jechuudha. Sekendii amma inni turu iddoo barbaanne sanatti kutuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf isiin kun immoo wantoota kana as jiran kutuuf nu gargaara. Amma fakkeenyaaf akka kanatti kutaa jechuudha. Ammas hin deebisna. Achi taansee color and feel kan jedhu kanaadha. Coloriin akkuma isin beektan halluudha. Halluu barbaannetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Halluudhuma kana keessa immoo gosa garaagaraatiin kaa'achuu dandeenya. Bifa lama kan qabu. Kun asiin tokko filachuu dandeessu. Asiin immoo tokko filachuu dandeessu. Halluu lama walitti dabaltanii jechuudha. Asiis wantoota barbaadan karaa kanaanis sirreessuu dandeessu jechuudha. Wantoota kana ofii keessanii irra deebi'aatii shaakalaa ilaalaan isiniin jedha. Maaliif baay'ee impoortaantii waan ta'an booda wantoota beezikii kana duuka waan hin oolleedhaaf ammuma akka sirriitti ilaaltan. Yoo immoo akka kalaliin hin qabaanne barbaadan tasumayyuu akka wanti sun hin mul'anne asiin tuqxu jechuudha. Sarara daarii bichaa tafaa jechuudha inni akka kana. Kanaaf nuti akka kalalii qabaatu barbaannammaa fi asiin irraa deebina border and shadow kan jedhu kana. Borderiin strookii dabaluu nuuf gargaara. Tokkoffaa irratti strookii jechuun amma fakkeenyaaf daarii isaa irratti sarara wayii dabaluu yoo barbaanne asiin ongoona. Erga ongoonee kalarii daarii isaa irratti mul'achuu barbaanne sana filanna. Amma fakkeenyaaf diimaan daarii isaa irratti mul'ataa jira jechuudha. Akka strookiin keenya sirriitti mul'atuuf immoo asiin dabaluu dandeenya. Ammas kanatti dabaluu fi qannasuu dandeenya jechuudha. Ergasii gara gadiitti gad darbuun wanta tokko shaadoo dabaluu yoo barbaanne shaadoo dabaluu yoo barbaanne bakka kana dhufna. Erga bakka kana dhufnee ongoona. Erga ongoonee kalarii isaaf ta'u filanna jechuudha. Kalariin kanaaf shaadoo kanaatiif ta'u gurraachuma waan ta'eef
asii dhufnee asiin akkas gochuun irra kaa'annaa. Asiin saayizii isaa minaaminii isaa dabala. Amma asii akka argitan wanti kun daarii isaatii gaadidduu qaba jechuudha. Gaadidduu dabaluudhaafi. Ergasii gaadidduu isaa gara kanatti dabsuu fi gara kanatti dabsuu yoo barbaanne gara kanaan sirreeffanna jechuudha. Sirrii X isheettu kanan tuqneet lakkoofsa barbaanne irra kaa'anna jechuudha. Asiin immoo waa inni jedhu immoo gaadidduu isaa gara olii yookaan gara gadii gochuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf gara mirgaatti dabsuu yoo barbaade X tuqeen akka godhaa. Gara gadiitti immoo yoo gad dabsuu barbaade kunoo Y tuqeen gara gadiitti godhaa jechuudha. Saayizii isaa dabaluu yookaan qannasuu yoo barbaade asiin akkanatti qannasuu danda'a. Kana sirriitti mul'atutti. Haala kanaan sirriitti mul'ata jechuudha. Gaadidduun isaa sarkiliin gaadidduu kana amma sirriitti mul'ataa jira jechuudha. Gaadidduu isaa dhaamsuudhaaf immoo bakkuma kana tuquun turn off gootu. Asiin irraa ba'uudhaan blend and opacity kan jedhudha. Wantoonni kunis faayidaa baay'ee qabu garuu ammaaf nu barbaachisan waan ta'eef kana bichaadha kan nu barbaachisu. Kun amma mul'atiinsa isaa argisiisuudhaaf nu fayyada. Asiin irraa baaneet move and transform kan jedhu kana keessa dhufna ammoo. Ergasii inni kun sirrii kanarra kan jiru kun innis tuqxan kun bakka kana tuqxanii gadi tuqxanii sochoosuu dandeessu jechuudha. Wanta kana gara barbaadanitti akka kanatti jechuudha. Inni kun immoo wanta sana naannessuudhaaf nu gargaara. Bakki kun immoo guddisuu buceessuudhaaf nu gargaara. Haala kanaan buceessuus guddisuus dandeenya jechuudha. Ergas dhufnee booda asii edit shape kan jedhudha. Inni kunis shape isaa bukkee gara mirgaa bitaatti dabaluu fi ammoo gara oliitti fi gara gadiitti dabaluudhaaf nu gargaara. Gara oliif gara gadiitti akka dabaluu yoo barbaanne sirrii waa iseettu kana sirrii qubee yaatiin tuqna. Achi ammas akkamaa daballa jechuudha. Dalgachi yaasudha. Ergachi irraa baanee ammas hin deebina. Preset iddoo jedhudha kun ammaaf nu fayyadu. Effektii iddoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaan siniin jedha.